Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota jaalatamtoota boontuu salaalee chaayinaalii jalatti kan argamtan. Egaa kaa guyyaa har'aa gammachuu obboleettii teenyaa qabnu moonii taateetoo jirti. Baga gammadde jechuudhaan asitti kan argame nuti uummanni yookaan jaalatamtoota kabajamtoonni chaayinaalii ayyaantuu asallaa irratti diraamaa maatii taateewwan diraamaa maatiitiin hojjechaatoo jirru maqaa diraamaa saniitiin hundi keenya warroonni diraamaa sana irratti dhiyaanne chaayinaalii kan irratti dhufnee jirra. Guyyaa har'aa obboleettii teenyaan baga gammadde jechuudhaan asumaan immoo obboleewwan keenya ishii gargaaran wajjiniin dhama'an haala kam keessaa dhaabbatanii jabaadhu jedhanii sa'aatii taphachiisuudhaan akkasuma liiv irratti bahuudhaan ishii jajjabeessaa turtanis asumaan galatoomaa isiniin jenna. Ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan jajjabduuwwan ammallee akkanumatti ijoolleen Oromoo bakka gaariitti argamuu qabdi. Warroota waan kanarratti yookaan miidiyaa kanarratti sodaadhaan argamuu dhabanis shamarran keenya akka nu jajjabeessitan gamanuma dhaamsa keenya. Egaa kaan maqaa diraamaa maatiitiin ani ayyaantuu asallaati. Egaa kaa asumaan chaayinaalii ayyaantuu asallaa sabiskiraayibii godhuudhaan yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Waa'ee diraamaa maatii gubbaarratti isiniin jechuun jaaladha. Obboleettii teenya ammallee bakka guddaatti si eegnaa jabaadhuu siin jennaa. Gammachuun kee gammachuu keenya, guddinni kee guddina keenya. Egaa kaa obboleettii keenya jabaadhuu aadaa keenya, eenyummaa keenya, saba keenyaaf ibsinee namoota biraatis yookaan afaan biraatis kara keenyatti fidnee Oromoon maal akka ta'e koottaa baradhaa. Oromoon hammataa, Oromoon jaalalaa, Oromoon keessummaa simachuu waan akkanaa kanaan wal qabateetoo nuti ummanni Oromoo yookaan ijoolleen Oromoo nuyi nama jaalanna malee nama hin jibbinu jennee sabaaf sablammii biraatu kara keenyatti fiduudhaaf hojii gurguddaa hojjechuu kan qabnu, shoora gurguddaa taphachuu kan qabnu shamarranidha. Shamarran keenya waan gaariirratti bobba'aa jirtanii waa'oo baay'een isin dinqisiifadhaa dhugaa dubbachuu fi jabaadhaa. Akkasuma immoo ijoollee yookaan miidiyaa kanarratti dhufuudhaaf carraa hin arganne carraa uumnee fi miidiyaa kanarratti dhufanii yaa fayyadamanii wantoota obboleewwan ofii fayyadamanaa fayyadamtu shamarran keenya shamarran dhokatanii ta'an jajjabeessuu qabna isiniin jechuun jaaladhaa. Boontuu salaalee ammas chaayinaalii kanarratti wantoota gurguddaa akka hojjettu abdii guddaan qaba. Asumaan an ayyaantuu asallaa yaadni si dabarsu taanaan baay'ee micayyoo cimtuu hojjettudha. Jabaadhu isin jechuu jaaladhaa. Baay'ee gammannee moonii ta'uu keetii fi baay'ee guddaa keessi keenya gammadee jira. Egaa kanaaf kara chaayinaalii keetii dhufnee gammachuu keenya ibsachuu yaallee maqaa diraamaa maatiitiin kan nuti asitti argamne irra deddeebi'eetu isinii ibsaa. Eebbifamaa ijoolleen ishii wajjin haga dhumaa dhaabbattan isinii jechuun jaaladhaa. Atis nuuf jabaadhuu cimtuu teenya bakka gaariitti si eegna siin jechuun jaaladhaa. Egaa kanarratti jechoota yookaan immoo nuti wantoota asirratti dabarsine kanatti obboleewwan yaada qabdan koomentii chaayinaalii sabboontuu salaalee jalatti nu barreessaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa akkasuma obboleewwan nuti osoo hin beekin moonii ta'aniitoo jiran baga gammadde kan hin jenneen oggaa jiraatan akkasuma chaayinaalii ayyaantuu asallaa jalatti koomentii nu barreessaa. Mana eenyumaatu dhaqnee jajjabeessuudhaaf nuti maqaa diraamaa maatiitiin ijoollee baay'ee gaarii ta'an ijoollee yaada guddaa of keessaa qaban mana eenyumaatu deemnee mana ijoollee Oromootirra deemnee baga gammaddan jechuudhaaf kaayyoo akkanaa murtii akkanaa qabna. Egaa kaa warri nus odoon beekin hafan nu of kalchaa isiniin jennaa. Ijoolleen osoo nuun argin moonii taatanis hoggaa jiraattan gamanumaan nu of kalchaa isiniin jechuu jaaladhaa. Maqaa diraamaa maatiitiin ani ayyaantuu asallaati. Warri maatii koon taane kara maatii kootti koottaa yaada keessan nu barreessaa. Akkasuma immoo nullee aadaa keenya ibsanna as keessatti quuqama saba keenyaa ibsanna as keessatti jettanii warroonni yaada yookaan fedhii diraamaa kanaa qabdan koottaa nutti makamaa waliin hojjennaa. Aadaa naannoowwan adda addaa Oromoo kutaa 11 jiru keessatti wal barsiifna isiniin jechuun jaaladhaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Sabboontuu qaalii teenyaa ammas irra deddeebi'ee gaankuleeshin isin jedha. Baga gammaddee kabajamtuu jaalatamtuu obboleettii teenyaa dadhabbii kee rabbiin ijaarsi argisiise isin jechuun jaaladhaa. Egaa kaammoo mana biraa itti aga walitti deebinutti turtii. Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii chaanaalii boontuu salaalee jalatti argamtan baga jiraattan guyyaadhaa akkuma argaa jirtan gammachuusiitiif argamnee jirra. Baga gammaddee Dr. Boontuu baga kanaan si ga'e bu'aanati dalagde baga galmasiif ga'e.
ammallee fagoodha jabaadhu mucatti duuba hin deebi'in cimeera jetteeti waan baay'ee sirra barbaada sagantaan biraayis nu bu'aarsii nu bashannansiisi sagantaa kee irratti bashannanuu dhufne kunoo shaashaa jennaati baga ittiin si ga'e baga gammadde kongira siin jenneesi jirra kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota boontuu chaanaalii fiddanii asiin geessan sa'aatii si akkasiin guuttattu akkasiin seera yuutuubii guuttu kan gootan hedduu galatooma waan baay'ee waan cimaa hojjettan garuu ga'eera jettanii akka dudduubba hin deebine garuu ga'eera jettanii dudduubba hin deebi'ina hundumti keessaniyyuu baay'ee galatooma laayikii godhaatii viidiyoo isii ilaala yeroo isii liivii seente bira dhaqaa jabeessa waan baay'ee gaafata yuutuubiin nama jalaan siqu waa'een saatii doolaara kenna seetanii akka inni jabaatu osoo namni jiraate immoo elmuudha garuu namni hin jiru akkamitti argatama ifaajamee dhufee garuu dhiisuun nama dhiba jabaadhaa jabeessaa adaraa obboleessaa bira dhaabbadhaa obboleettii keessan jabeessaa dhaamsa kana isinii qaba walis jaalladhaa walis jajjabeessaa warra maatii hin qabne bira dhaqaatii wal jajjabeessaa hanga dandeessanuun tokkummaa jabeessaa hedduu gammadeefiin jira boontu baga gammadde kaa waan gaggaarii akka irratti hojjettu abdii sirraa qabna kaa jajjabeessi bakka hunda raqi utaalii burraaqi hunda waliin ga'i gagammachiise hundaa siin jedha. Hi hordoftoota YouTube channel Boontuu Salaalee nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtan akkam yeroo kana keessa Boontuu Salaalee baga gammadde siin jechuu jaalanna maatii diraamaa maatii irraa garee diraamaa maatii irraa baga gammadde congratulations siin jenna kanaaf moonii taateetta dhamaateetta ijoollee baay'ee hiriyoota kee wajjiniin wal gargaaraa wal jajjabeessaa turreerra isaan keessaa immoo baateetta jechuudha warri hafanis jiru ati garuu baateetta kanaaf baga gammaddee siin jechuu barbaadna lammaffaa immoo miidiyaa irratti miidiyaa yuutuubii kana kan fayyadamnu faayidaa irraa argannu qofa osoo hin taane faayidaa kennuudhaafis fayyaduudhaafis beekuu qabna jechuudha. Fayyaduudhaaf akka ta'e waan gaarii irratti hojjechuudhaaf saba keenyaaf biyya keenyaaf lammii keenyaaf saba akka sabaattis waan guddaa qaba miidiyaan kun waan guddaa barsiisuudhaaf namoonni tokko ittumaan viiyuu argachuudhaaf waanuma adda addaa waan hin bareenye waanuma dubbatamullee hin malle tokko irratti warri hojjetan jiran. Kana akkas akka ta'u miti. Faayidaa gaarii barumsa gaggaarii jenereeshinii nu gadi jiru maal nurraa barata miidiyaa waan baay'ee barsiisa waan badaas yoo barsiiste waanuma badaa babal'iste jechuudha waan gaariis yoo barsiiste immoo waan gaarii barsiiste babal'iste jechuudha so kanaafuu miidiyaan paawarii jabaa qaba waan ta'eef waan gaarii keessattuu akka addunyaatu osoo hin taane of taanee aadaa keenya barsiiste waan gaggaarii barsiisuudhaan saba kee gargaaruudhaan kan rakkatellee gargaaruudhaan kan siif gaditti jiranillee gargaaruudhaan akka hojjettu abdii guddaa sirraa qabna akkasumas immoo nuunis hamma dandeenyuun si cinaa dhaabbanna jechuudha kanaaf baga gammaddee congratulations jenneetiin jirra kanaafuu Boontuu Salaalee bara kee hundumaa waan gaarii hojjedhu jedha ofiin booni malee ofitti hin boonin jedha nama kamuu kabajii malee hin tuffatinii uummata kee barsiisuuf kaayyoo qabaadhu sirriitti baga gammaddee congratulations jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Boontuu Salaalee hundi keessanuu nagaa fayyaa keessanii jirtu isin jira ani nagaa kootti galata waaqayyo Boontuu gidduu kana online irratti hin argamne xiqqoo turee jira warri maal ta'e illee naan jettan asumaan isinitti hima sababaan isaayyuu xiqqoo boontumaa walitti buune kanaaf jedheetananii irratti argamuu hin dandeenye egaa maal godhure
dhiisuun immoo dirqama akka walitti qabamuun hin barbaachisu jedheeti sababni isaatis nama mana irratti jaalatte gaafan kana dhaga'u baay'ee naare naffaa hin beektu waan ta'eef baay'ee tokko naareen ture maal gochuun danda'ama nani sefi booddee jechuudha ani si fudhadhu hin jedheen maaliif jennaan namni tokko nan dursinee qixxuma xalayaa kana barreessanii sumatti kennan jechuudha. Barreessanii itti kennan isin garuu isee baay'ee deddeebitee gaafatti. Ani isa sanii gaafanne gisee hunda barreessee itti kennan jechuudha. Akkasii maal godhure argattee jirti isin. Akkasiin isiniin jedhaa. Boontuu. Baga gammadde siin jedhaa baga gammadde baay'ee nibbaadha jedheeti viidiyoo ni dheerataa firaankiisi godha jedhee laay ashamaa harka fuunee siin jedha irra deebi'ee akkam nagaa jirtu warri biyya keessa warri biyya alaa namti keessanuu maamiltoota boontotaa warri boontoota dhufaa jirtan nagaa fayyaa dheebisiin jedha tole as qalaxaasuudhaan warri gammachuu boonturaa gammachuu keessan godhatan guddaa galatooma akkasuma illee boonturaa baga guyyaa kana geessee baga itti si ga'een jedhaanii ani fi boontuun qixxee jalqabnee jaalallee na qabeessee kanuma yuutuubitti walirratti kan jaalanne jechuudha. Ishiin akkasii dhugaa dubbachuun baga gammaddeen siin jira. Baga milkooftee mallee bakka yaaddi gahii bakka kanaa olii gahii siin jedha wanni ati yaadde siifan milkaa'u cimiitii irratti hojjedhu siin jedha warri boontuu bakka kanaan keessan ishee gargaartan kallattii kamiin ishee gargaartanii lafa kanaan geessanii hundi keessan guddaa galatoomaa warri baga gammadde bitanii illee galatoomaan isiniin jedhaa wal gargaaruu wajjin dhaabbachuun aadaa keenya nuuf haa ta'u afaan qofa osoo hin taane kan hojiittiin hiikame nuuf haa ta'u isiniin jedhaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa lafuma jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'u. Narraadhaan baay'ee maariyaam alakoo kan darbeen dhiigaa barri boo'icha koo waan baay'ee naaf gootee argeera oolmaa kee dhagaa'uuf dubbachuun an fedhaa eekee narraa.